Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatii fi kan jaalalaa isin haa ga'u isin hin jenne itti aansuudhaan oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa kanaatti nu wajjin turuudhaan itti bohaaraan affeerraa keenya kun biftuu oroodha keessanii laayik sheer godhuu hin dagatina. Kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadhetti yeroo dabru lammiileen Itoophiyaa Saawud Arabiyaatti rakkoo garaagaraatiif saaxilamanii turan 2000 ol har'a gara biyyaa deebi'uun isaanii gabaafamee jira. Dabalata odeeffannoo kanaa qabannee jirra isin biraan kenna. Oduun itti aanu hayyuun siyaasaa tokko uummata Oromoo miliyoona 40 yookaan miliyoona 50 yookaan immoo miliyoona 60 magaalaan Finfinnee tan Oromooti jechuudhaan iyyannoo galfate yoo jiraate ana keessaa na hir'isaa jechuudhaan yaada kennee jira. Yaadni kun immoo qeeqa garaagaraa kaasee jira. Dabalata odeeffannoo kanaa isin biraan gaha. Oduun itti aanu dubartoonni magaalaa Finfinneetti mucayyoo xiqqoo takka irratti gocha suukaneessaa fi akkasumas reebicha hamaa fi viidiyoo waraabuudhaan dararaa garaagaraa irratti raawwataa turan to'annaa jala oolanii jiru. Dabalata odeeffannoo kanallee qabadhee jira isin biraan gaha. Oduun itti aanu lolli loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti zooniilee Oromiyaa garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo har'as lola loltoota PP waliin gaggeesse lola gaggeesse irrattis miidhaa kan qaamattii fi kan lubbuu rakkabsiisuun injifannoo argadhe jedhee jira. Dabalata odeeffannoo kanallee isin biraan kenna guutuun oduu wal duraa duubaan akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata wajji turuudhaan itti boora. Lammiileen Itoophiyaa 2000 ol Saawud Arabiyaa keessatti rakkoo garaagaraatiif saaxilanii dararaa garaagaraa argaa turan gara biyyatti deebi'anii jiru. Lammiileen Itoophiyaa 2212 rakkoo keessa turan keessaa baafamuudhaan gara biyyaatti kan deebifaman yoo ta'u, lammiileen kunneen torbaan tokko keessatti balalliiwwan 10 gara biyyaatti deebi'an jedhamee jira. Lammiilee gara biyyaatti deebi'an kanneen keessaa 2210 dhiira yoo ta'an takka dubartiidha takka immoo daa'ima xiqqoodha jedhamee jira. Kanneen umriin isaanii waggaa 18 gadi immoo namoota 38 yoo ta'an fulbaana 5 akka lakkoofsa Itoophiyaa irraa eegaluun hojii lammiilee Itoophiyaa haala rakkisaa keessa turan gara biyyaatti deebisuu hojjetameen hanga ammaatti lammiileen Itoophiyaa kuma hedduun lakkaa'aman biyyatti deebifaman jedhamee jira. Oduun itti aanu kun oduu baay'ee nama dinqisiisudha. Dhimmi magaalaa Finfinnee yeroo ammaa kanatti mormii guddaa uumee jira. Oromoo miliyoona 40 yookaan immoo miliyoona 50 yookaan immoo miliyoona 60 iyyannoo barreeffate magaalaa Finfinneetti jedhu keessa hoo jiraadhe na hir'isa. Kuni yaada ogeessa siyaasa Oromoo tokkooti. Guutuun isaa kunooti. Magaalaan Finfinnee kan argamtu giddugala Oromiyaati yookaan immoo handhuura Oromiyaatti argamti. Magaalaa Oromiyaati. Magaalaa guddoo Oromoo handhuura Oromiyaatti argamtu kana tan Oromooti miti jedhanii mormuun roorroo yoo ta'e malee waan biraa of keessaa hin qabu. Oromoon kanuma giddugaleeffatuudhaan magaalaa Oromoo giddugala Oromiyaa yookaan handhuura Oromiyaatti argamtu mariif dhiyeessuun maaliif jechuudhaan mormii guddaa gaggeessaa jira. Qabsoo guddaa irratti qabsaayaa jira. Kana duras gatiin hedduun itti kaffalamee jira. Garuu amma wanti ta'aa jiru mormii ka'aa jiru wal qabate gareen qabeenyuma abbaa tokko kiyya jedhee formatu hin beekamu magaalaa naannoo Oromiyaa guddoo fi handhuura Oromootti argamtu tun tiyya jedhe yeroo falmataa jirutti yeroo Oromoon magaalaa Finfinnee tanatti galtuu gale yookaan immoo itti dhufe nutu abbaadha nutu isaan keessummeesse Oromoon magaalaa Finfinnee gadi dhiisee gara madda walaabuutti itti deebi'uu qaba jedhame ifaan ifatti uummata Oromoo irratti duulamaa jirutti yeroo Oromoon akka waliigalaatti dhimma kanarratti tokkoome duula kana dura dhaabbataa jirutti namni hayyuu Oromooti beekaa Oromooti Piroofeesara jedhamee waamamu faallaa uummata Oromoo dhaabbatuudhaan miidiyaa habashootaa irra dhaquudhaan magaalaan Finfinnee ta Oromooti miti jechuudhaan yeroo diinni waan akka isaatu hin ta'in kiyya jedhee falmatuu fi yeroo Oromoon immoo qabeenya isaa irratti mormii gaggeessu faallaa Oromoo dhaabbatuun maal jechuudha jechuun guutuu uummata Oromoo biratti gaafii ta'ee jira. Akkasumas namni beekaa Oromoo hayyuu Oromoo jedhamee abdiin guddaan irra kaa'ame ka inni immoo ani Oromoof qabsaa jedhu yaada faallaa Oromoo kanaan gadi dhufuun maali kan jedhu immoo qeeqa bal'aa kaasee jira. Mee viidiyoo kana waliin haa ilaallu. አዲስ አበባ በነዋሪዎቹ ነው መተዳደር ያለበት። ራሱን ማስተዳደር አለበት። የአዲስ አበባ ነዋሪ አዲስ አበባን ማስተዳደር አለበት። Piroofeesar Isqeel Gabbisaa waan inni jedhu dhageettanii jirtu. Rakkoon jiru Finfinneen ta'ee nuti waan jedhu wal qabate kan deemaa jirudha. Ifaan ifatti Oromoon magaalaa Finfinnee keessummaa itti dhufe galtuu itti gale. Oromoon magaalaan Finfinnee tiyya yoo jedhe gara madda walaabuu deebi'uu qaba jechuudhaan
qaanfii tokko malee duulli bal'aan uummata Oromoo irratti kan gaggeeffamee fi kan gaggeeffamaa jirudha. Magaalaan Finfinnee immoo magaalaa guddoo Oromiyaati. Oromoon immoo akkuma Oromootii fi akka Oromiyaatitti magaalaan tun tiyya jedhaa jira. Itti waliigalee tokkummaadhaan. Dhimmi magaalaa Finfinnee sarara diimaa uummata Oromooti jechuudhaan hayyoonni Oromoo, xiinxaltoonni Oromootii fi Oromoon falmii guddaa gaggeessaa jira. Profeesar Isqeel Gabbisaa immoo yaada kanaan gad dhufuun kan irraa eeggamu. Mee yaada itti aanu kanas waliin haa laallu. 4,000 ሰው የሚወያይበትን ጉዳይ አይደለም ለኔ። በእኔ አስተሳሰብ 4,000 እዛም የምታቀርበው ነገር የለም። ያቀረቡበት ምክንያት ከዚህ በፊት የነበረ ጥያቄ ስለነበረ ያችን መልሰው በማነሳሳትና 40 ሚሊዮን 400 ሚሊዮን 40 ሚሊዮን ማለት እንግዲህ ኦሮሞ ሁሉ ተነስቶ ደብዳቤ ጽፎ አዲስ አበባ የኔ ነው እንዲል ነው አይደለም። አሁን እዛ ኦሮሞ ውስጥ እኔ ካለው ቀንስልኝ እኔ Haasaa baay'ee nama ajaa'ibsiisu. Magaalaa Finfinnee mariif dhiyeessuun Oromoon miliyoonni 40 yookaan miliyoonni 50 yookaan miliyoonni 60 tiyya jedhee xalayaa akka galchu yookaan iyyannoo akka galchu barbaadameeti jedhee jira. Oromoo miliyoona 40 yookaan miliyoona 50 yookaan immoo miliyoona 60 magaalaan Finfinnee tiyya jedhee iyyannoo galchee magaalaa Finfinnee abbummaa gaafatu san keessa yoo kan jiraadhu taate anana hir'isaa jechuudhaan dubbatee jira. Waan baay'ee nama ajaa'ibsiisu. Yaada hafee Oromootaaf dhiifnee jirra. Yaada itti kennuun ni danda'ama. Oduun itti aanu dubartoonni mucayyoo xiqqoo takka irratti gocha fokkisaa raawwataa turan kan viidiyoon isaanii guyyaa kaleessa bal'inaan miidiyaa hawaasaa kanarra deemaa ture to'annoo jala ooluun isaanii beekamee jira. Akka maddeen odeeffannoo garaagaraa odeeffannoo nuun gaane ibsanitti gochi kun erga raawwatee bubbulee jira. Mucayyoon gochi kun yookaan gochi suukaneessa fi gaddisiisa fi akkasumas dararaan garaagaraa irratti raawwatamaa ture tun maqaan isii Obsee jedhama. Isiinis kan haadha isii waliin viidiyoo irratti argitan tanaadha. Tuni haadha isiiti. Gocha isii irratti raawwatame viidiyoodhaan isin agarsiisuuf namatti hin tolu. Mucayyoo tana irratti bishaan xuraawaa irratti gannaquun, booksii irratti baratuun, dhiitichoo akkasumas karaatee irratti shaakalaa turan. Akkasumas qaama saalaa isaanii akka dhungattu dirqisiisuun qaama saalaa isaanii akka dhungattu taasisiisaa turan. Walumaa galatti dararaa hamatu irratti raawwatamaa ture. Egaa dubartoonni yakka kana raawwatan viidiyoo waraabbatan kana teelegiraama isaanii irratti gadhiisanii booda dubartiin Oromoo takka gochaa yookaan viidiyoo kana arguudhaan tiiktookii irratti maxxansite. Kana booda bal'inaan miidiyaa hawaasaa irratti naanna'uudhaan mul'atee jira. Dheekkamsas kaasee jira. Namoonni gocha kana raawwatanis dubartoonni kunneen jechuudha akka to'annaa jala oolan eeruun kenname. Eeruun erga kenname booda yeroo lammaffaaf guyyaa kaleessa to'annaa jala oolan jedhamee jira. Obsee haadhatu guddisaa jira. Abbaa bira hin jirtu. Gochi dararaa kun Obsee irratti kan raawwatame bubbulee jira. Haati gaafa gochi kun irratti raawwatamu viidiyoo kana argitu waajjira poolisiitti himannaa dhiyeessitee ture. Poolisilleen namoota gocha yookaan dubartoota gocha fokkisaa kana daa'ima tana irratti raawwatan kana guyyaa 2 qofaaf hidhuudhaan guyyaa 2 booda gadi dhiisanii ture. Viidiyoon gocha hamaa dubartoonni kunneen mucattii tana irratti raawwatan argisiisu bal'inaan miidiyaa hawaasaa irra naanna'aa ture. Kana booda hawaasa bal'aa biratti dheekkamsa kaase. Fayyadamtoonni miidiyaa hawaasaa bal'inaan namoonni kun to'annaa jala ooluu akka qaban yoo akeekaa turan akkasumas duula taasifamaa ture. Namoonni kun yeroo lammaffaatiif guyyaa kaleessa to'annaa jala oolanii jiru. Murteen maal akka ta'u kan eeggamu ta'a. Haqni ni eeggamamoo akkuma kana duraa guyyaa 2 hidhamanii kan gadi dhiifaman ta'a kan jedhu waan eeggamu ta'a. Oduun itti aanu lolli loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti zooniilee Oromiyaa garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo har'as bakkoota garaagaraatti loltoota PP waliin lola gaggeessuu fi lola gaggeessee ture irrattis miidhaa guddaa dhaqqabsiisuun injifannoo argadhe jedhee jira. Haaluma kanaan har'a hagayya 17 2026 barraaqan lixa Oromiyaa bakkoota garaagaraatti lola loltoota PP waliin gaggeesse irratti miidhaa guddaa kan qaamattii fi kan lubbuu dhaqqabsiisuun hedduu addunyaa kanarraa godaanse hedduu madeessuun hedduus booji'uun meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkatuun injifannoo argadhe jedhee jira. Lixa Oromiyaa Wallagga lixaa aanaa boojii dirmajjiitti barraaqan loltoota PP irratti haleellaa kan raawwatee fi miidhaa kan dhaqqabsiise ta'u kan beeksise waraanni bilisummaa Oromoo aanaa boojii dirmajjii daandii guddaa fi gurraacha yookaan immoo aspaaltii magaalaa Najjoo geessu irratti haxxee hidhuudhaan loltoota PP maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan bobbaate irratti haleellaa raawwateen hedduu addunyaa kanarraa godaanse hedduu madeesse meeshaalee waraanaa hedduu irraa hiikkatuun injifannoo irratti argadhe jedhee jira. Akkasumas loltuu PP tokkollee fayyatti booji'e jedhee jira. Dabalata odeeffannoo kana akkuma nu ga'een kan isiniin geennu ta'a.
Haaluma wal fakkaatuun har'uma barraaqana achuma lixa Oromiyaa daandii guddaa Asoosaa Finfinnee geessu irratti waraanni bilisummaa Oromoo barraaqan loltoota PP irratti haleellaa raawwatee jedhamee jira. Dabalata odeeffannoo kanallee akkuma nu ga'een kan isin biraan geenu ta'a. Gama biraatti waraanni bilisummaa Oromoo bakkoota to'atee fi to'annaa isaa jala galchetti hawaasa waliin mariin gaggeessu cimee itti fufee jira. Kibba Oromiyaatii fi lixa Oromiyaa aanaalee garaagaraa keessatti bal'inaan tibba kana marii hawaasa waliin taasisaa jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo cimsee itti fufuudhaan dhimmoota garaagaraa irratti dhimma nageenyaa, dhimma misoomaa akkasumas walumaa galatti dhimma biyyaatii fi dhimma hawaasummaa irratti bal'inaan hawaasa waliin mari'atu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Oduun itti aanu oduu kaaba Itoophiyaa irraa nu ga'edha. Kaaba Itoophiyaatti wal dura dhaabbannaan PP fi TPLF akkuma cimee itti fufeetti jira. Har'as sa'a gabaabaaf dhukaasa walirratti banan jedhamee jira. Kallattii raayyatiin bakkoota garaagaraatti dhukaasa walirratti banuun kan dhagame yoo ta'u, kallattii raayyatiin bakkoota akka Cobii Barrii fi Waajjaa jedhamanitti meeshaalee gurguddaa deeggaramuudhaan dhukaasa walirratti banuudhaan haleellaa walirratti raawwatuun dhagahamee jira. Kallattii garaagaraatiinis haleellaa walirratti raawwatuuf qophiin taasisaa jiran akkuma cimee itti fufetti jira jedhamee jira. Jamoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya oduun ammaaf qabanne kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaan hawwii kennaa nagatti nu tura.